raajuu kana akkaan itti dhiisuu hin dhabe jechuudha. Akka ganama walitti dhufneen ilmoo irraa harkachuu baannee ni dhiisaa jechuudha. Ani isa duras waan hin heerumee hin beekneef waan isa hin dhiifneef yeroo jalqabaatiif isa kana fuudhe. Amma ati sababii eenyu dhukkubsattee ciisu jirta. Sababii intala teetiiti. Silaa intalti ta'e adabaan sharafaan sii guddattee arrammoo ati intala teessan irraa gammachuu qabda malee itti gadditee yaanii gaddee isiisan keessa si dhukkubee hin ciistu. Osoo haati teessun gartee osoo dhukkubu jirtu fayyitee haarees hin barbaade. Haadha teessan itti dhaqii bakka isin ciisu jirtu sani dhiifama gaafadhu jechuudha. Tanaan siidhaa. Lakki akkasni naan ta'u akkuma ammaan duraatti raajuu jala jedhaa yoo ta'es raajuu jala na jettu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota keenya deebi'ee dhufeetiin jira gaa. Ana kiyya farra shadheetii keessa taa'u jira irraantana hanga ammaan duraa hularratti isinii maraatu ture. Uummata dheengadda gartee raajuu fi gaadisee diraamaa nurratti dalagansanii arra sanirraa waan takka dubbachuu dhufee jechuudha. Intalti tun waan gartee waliin beeynu san qabdii. Yaani saniif daha hamtuutaa raajuun bitee fi akkumaan jeetti wanni san sanumaa jechuudha. Namni dhuguma san yoo summii lubbuu nama baastu kan dhugu tahee summuu lubbuu nama baastu lubbuun namaa eega takka baate hin deebitu jechuudha. Inni takka eega du'ee lubbuun eega addunyaarraa deekuu ta'e hin deebitu jechuudha. Arrabni lubbuun eega takka addunyaarraa deemtee addunyaarratti hin deebitu ammoo isaan irra viidiyoo tana waliin ilaalla. Viidiyoo tanarratti raajuun doktora ta'ee na fakkaatti. Viidiyoo tana waliin ilaalame. Akkanatti hojjetee taa'uu fi kala isa muqaddisaatu itti deemaa ture yookaan immoo gulukoosiitu itti deemaa ture. Ammaaf kunoo fayyitee jechuudha. Gulukoosiis ofirraa baaftee jirti. Irraa baafnee jirre jechuudha. Doktora mana finnee fi irraa baafnee jirra. Nulleen doktora miti. Doktorummaan teenya waan birootti malee. Irratti keettuuni ani eessan jiraa jettiin. Eessa akka jirtu barbaadde akka duutee qabrii keessa jirtu barbaadde moo akkam barbaadde ishiin tun silaan bira jiraadde ittiin likkilikkiin ittiin magaruu bira jiru. Saniifin irraa dubbachuu jiraachuu aaree. Amma eessan jiraa jettiin duraanuu baxaraanummaa ta'eeti summii soo baasee summii si dawwaqsiisiste malee akka nama gartee du'ee ka'ee yaani du'arraa deebi'ee akkas godhatti eessan jira. Manni keetiif raajuu ta'ees jirtaree manuma keetiif manuma raajuu jirtaa jechuudha. Raajuulleen si gubbaa taa'ee doktora sii ta'uu jira. Atilleen cinaa ta'ee eessan jira jetta. Eessan jira maattaan manni keessanii akka nama akkuma argitan gaa raajuulleen isii cinaa taa'eeti ani doktora waan biraati. Doktorri biraa wanni biraa dalagantu maali? Yaani naagala annaa gala garuu afaan Oromootiin waan dubbateef naagalaa jechuudha. Kan galleef immoo viidiyoon kanaan dura isin dalagee irratti oonuu isin adda baaseetiin jira. Inni akkani jechuun isaa kun akka afaan Oromootti waan balleessine san akkasumatti xumurree yaani yaada juuna fakkaatti jechuudha. Kana immoo doktorummaa gartee hin ja'amu wallaalummaa yookaan immoo dhama'ummaa ja'ama. Asumaanuu meemmallee dhaabbaddaa irraa finneeti walitti deebina viidiyoo. Mana eenyuti? Jajjammari guutaan oolu. Mana xiyyaama namaatti. Ati maal keessa turte? Har'a guyyaan maali? Guyyaan har'aan tana maali? Yaadatta? Beeku ammaani eessa eenyu biraan jira maal faas dhufuu dandeessi jechaa jira kana naan deebistu ati indee. Ajaa'ibee. Ati xiqqoo turte garuu raajuu waan biroon irratti dalagaa ofiin jiru. Shaman mana keetti deemuun barbaade mana keetti nama. Mana keetti deemuu barbaade miti. Ati maaliif kiniina maal taatee kiniin dide? Kiniina maali? Kiniina maaliif? Kiniina maaliif dide meeti? Doktorummaan ati barattee asumaanuu raajuu doktorummaan ati barattee doktorummaa gartee beera jala deemuudha. Hogguu beera jala deemtee immoo takkas ulfeessitee taanis irraa dhaltee takaraa jirtuu immoo akkama gootan kanatti afaan Oromoo gootanii gaggeessu natti fakkaataa jechuudha. Doktorummaan ta'e ani hedduun beekaa bar doktorummaa ta'e tana. Kana dhiibu maali yoo irraan jette hordoftoota kabajamtoota keenya an duraanii ni meefaadha gaaddisee tana. Amma irra guddaa tana gaddisiisu jirtu isiidha ummaa gaaddiseedha. Maali yoo kanaan jettan taate intalti teetun baala geedhaa qabee dhiira jalaa galcheetiin dhaqee afaan nagayaatiin itti hime jechuudha. Isiin anuma sanii hamtuu badduu gootee na barbaaddee jechuudha. Guyyaa kaanillee deebitee na qabdee rabbiillee harkaa na baasee jira. Arrammoo eenyutu rakkattee ciistee dhukkubsattee rifaatuun akkam taatee taa'uu jirtu eenyu? Ta dhukkubsattee akka malee ciisu jirtu eenyu? Isiidha. Wanni isiin irratti akkas taate eenyu? Sababiin intala isiiti. Intalti isii akka nama gartee yaani jaalala haadhaa qabuutti summii hamtuutaa dhuyte jechuudha. Haadha gaaddiseetiin illee dhaqee maal jeeni garuu isiin ammoo akka gartee waan hamtuutti dubbadee hamtuu irratti dalageetti hammeenya na qabattee jechuudha barbaadu jirti.
eegan harkaa beellee nan dhiifne isiin garuu nama tokko tokko irraa kun dogoosi barbaadu jirti. Fuula banaas hin deeminaa jechuun jiranii. Ani immoo garuu sodaa namaatiifis fuula banaa yaani fuula hidhadhee an duraanuu xabiidhaan fuula hidhadhee deema namni na beeku jiru jechuudha. Saniif immoo hin ciqqatin na barbaaduuf ammaan tana kunoo gartee wanni ani dursi hin ceesun ammaan tana si dagaamte jechuudha. Amma ati sababii eenyu dhukkubsattee ceesu jirta. Sababii intala teetiiti. Silaa intalti ta'e adabaan sharafaan si guddattee arrammoo ati intala teessan irraa gammachuu qabda malee itti gadditee yaanii gaddee isiisan keessa si dhukkubee hin ciistuu jirti. Intalti ta'e dhuguma sanitti gartee waan balleesteeti akka nama gartee jaalala haadhaa qabuutti deebitee haadha tiyya yaadee jettee akka nama simmii dhugguu taatee sillee maraachitee haala maraaturra si geessitee yaani atilleen sababii dhukkubsattee ciisu jirta jechuudha. Isiin ammoo gaafa gartee akkas jettu san waan balleestee waan san gartee badii san dhohoysuuf waan san raawwatte jechuudha. Garuu badiin ta'e nama biraa biratti badiillee ta'uu baattu ana biratti immoo an akka afaan Oromoon itti naagalee jira jechuudha. Siifiraajuun waan balleessanii eega balleessanii fixan booda xumurattan amma immoo fayyee eessan jiraa ka'i mana kiyyan na deebisi. Manni kee eessa? Bakki jirtu eessa? Manni kee eessa? Yoommoo mana haadhatiyyaa jette mana haadhateetii duraanuu miila keetti si baasee mana ummaa teetii galuu yoo barbaadde jechuudha namni miila si dhoorkan jiru. Amma duraan duute amma garuu duutee deebite jechuudha. Deemi haadhatee san dhiifama gaafadhu. Dhukkubu jira ciisu jirti ni gartaa. Dhaqee dhiifama gaafadhu jechuudha. Dhugumatti gartee haati teessus dhagaamtee haadhatee san jechuun miidhuyte deen karaa haadhateeti. Haadhateeti san qabaatte akkasitti si beeka haati teessu nama dhukkubsattee ciisu jirti. Aatillee nama fayyite bayyanattee miti. Duraanuma dawwaqate bayyanatte. Dhaqiiti haadhatee san miilarra kufii ji'a 9 gara si baadhattee si guddisuufis hedduu takka cinqattee jechuudha. Deemii loha isiirra kufii dhiifama harmee anaa si balleessee jeen. Akkasitti haati teessuun dhiifama si gooteeti. Atillee gartee raajuu mataa qulfii kana ila deemurraa haadhatee wajjin jiraattaa jechuudha jireenya bareedaa. Saniifuu immoo akka nama gartee jaalalaadhaa qabutti immoo kana balleessite ammallee isin jira jettee dubbiin balleessinii osoo haati teessuun gartee osoo dhukkubu jirtu fayyitee haarees hin barbaade. Haadhatee sana itti dhaqii bakka isin ciisu jiru sanii dhiifama gaafadhu jechuudha. Tanaan siidhaa. Lakki akkasni naan ta'u akkuma ammaan duraatti raajuu jala jedhaa yootees raajuu jala najjettu. Lokas cabseetiin bakka gartee bakka teessee hin kaane siin godhaa jechuudha. Amma immoo tana tobbolummaatti si dabarsu jira. Lakki tana hin fudhadhu. Yoo kanaan jettu taate ansiin fudhachiisaa jechuudha bakka jiru sanii si dhufee si fudhachiisee akka gartee haadhatee amma nagaa handa gudditee sana bira hugguusan akkanatti si geessaa jechuudha haadhatee san bira akka funyaan si qabeetiin haadhatee san bira si deebisaa jechuudha. Maatii biratti hin deebi'u lakkee akkanumatti raajuu bira taa'eetiin karoora baafadhee hugguun ji'a waa xiqqoo bira taa'e ammas karoora baafadhee karoora kanaaf fayyadamoo jette kunis hin ta'u jechuudha. Karatti haftaa jechuudha. Dhaqiitii miciyyuma miskiina gartee sababii keetiin dhayitee haadhatee harkatti hidhamtee tumamaa jirtu san baasimee deeme. Hugguusan booda dubbattaan nama jetteeti miciyyuma san deem baasi osoo isaan lubbuu irraa hin baafne ummaan teetii namaa baasu. Dhaqii harkaa fuudhiin siin jaa osoo miciyyoo san lubbuu isa hin baafne. Amma ati teessee eessan jiraafe kana maraxatiin mana kee jirta. Yoo deebuu feetes raajuu bira ni deebita miciyyoo ichi hidhaa jirtu san isichumaan deem baasi. Raajuu kana akkaan itti dhiisuun dhabee jechuudha. Niin dhiisa silaan gartee akka ganamaan walitti dhufneen ilmoo irraa harkachuu baannee niin dhiisaa jechuudha. Ani isa duras waan hin heerumee hin beekneef akkan gartee warra kiyyarraa guddadhee yaani heeruma ga'een isatu na fuudhee jira. Akkaan isan dhiifneef yeroo jalqabaatiif isa kana fuudhe. Na godha jeetillee hin yaadne jechuudha. Akka inni amma na godhu jiru kana na godha jeetis hin yaadne jechuudha. Dhuga dhiirti hedduu. Dhiira yoo heerumuu fedhan dhiirti hedduu. Garuu ammoo tokkichi gartee ganamaa walitti dhufte san adda bahuun hedduu takka ulfaataa jechuudha. Dhibee ani kana mashaakila kana godhu jiru na dhibee jechuudha. Isa malee dhiirti hedduu jira garuu osuman beekuuti isa kana waan gartee dhiira ganamaan na dhufe. Dhiira ganamaan na fuudhe waan ta'eefin irraa hafuu dadhabee isa jala kanatti deemu jira malee waan biraatiif miti jechuudha. Kanaaf inni ilmoo walirraa qaba. Inni dhugaa wallaalee dhalaa jala deemu jira jechuudha. Inni wallaalee dhalaa deemu jira ani immoo akka inni wallaalee kanatti waan wallaaluu jira. Isa kana niin irraanfadhaa jee gaaf meeqaan
nin irraanfadha jee gaafa meeqaa yaada jechuudha. Garuu hin irraanfadhu. Osuman dalagufaa jiru xiqqitiif jee mataa keessana dhufaa jechuudha. Akkamitti akkasi godhee akkamitti ati akka biyyarraa kaatee ilaa yaman jala dhufte akkamitti dhalaa shanjaa sirratti zaabaa sirra lakkaawaa naan jetti lubbuun tiyyatuun. Yoo ni dhiisa jeessa akkamitti dhiiftaa akkamitti dhalaa akka teetiitii dhiistaa jaarsa ta'e naan jettee na waswaastee jechuudha lubbuun tiyya. Kana hundaadha kan godhu wallaaleetiin isuma jechuun yaani raajumaa je'ee yaa'ii hunda barbaadu jira. Amma inni silaa bar akka isaatiin silaa na dhiisee dhalaala deemtan wajjin galees numa fedhaa jechuudha. Garuu sani ani hin dhiisu. Akkin ittiin dhiifneen inni dhugaa agartee gaafa ganamaa walitti dhufnisa wallaaleeti dhalaa sana meeqaan tam jala deemu jira jechuudha. Ani immoo saniin irraanfanne ganamaa saniin irraanfachuun didee akkamittiin irraanfadharee osoo silaa isa dura heerume dhugaa mallee yoo insaan adda beellee niin heeruma jeetii yaada. Garuu immoo waan isa dura heerumini waan isa dura gartee dhiiran beekneef isatti waan hin dura dhufeef jechuu isa kanaan adda bahuun natti ulfaatee jechuudha. Akka feene wal lolluus akka feene wal goonuus ani immoo bakki hin jiru innummaan adeebuudha kara manaa. Ammaan dhalaas yoo fedhe niin fuusisa jee ammaan durallee hilwaallee maaliifi ganamaa walitti dhufne jeeti kan hin gaafsanillee manatti sagalchuu fedhe jechuudha. Inni kana hunda wallaaleetuma deemaa. Mee amma akkam godhu naa wayyu hordoftoota kabajamtoota kayya. Akkuma gartee raajuu kana jala hafinaan jettan kanatti gorsa keessa yookaan immoo jabina keessaniin barbaadaa jechuudha. Ani raajuu kana yoon dhiin dhiise jeesi natti ulfaataa jechuudha. Dhiisuuf natti ulfaatee jira. Yoon dhiise akka gartee du'uu na fakkaate jechuudha. Yoon gartee matuma galeewu guyyaa tokko immoo lubbuun dhaqii bakkuma inni jiru sanitti ajjeesii naan jetti. A'uuzu billahi min shaytaan rajiim jetiin firraa shaytaan nanaarradhee ta'a jechuudha. Saniifuu ammoo inni guddoon isinirraa barbaadu gorsa keessan. Saniifuu gaa hordoftoota kabajamtoota keenya waan hangamaan wajjin turtaniif hedduutu galatoomaan isiniin ja'a amammoo faayoo maal barbaadde yoo naan jettan gargaarsa keessanii fi gorsa keessan hedduutu akkam barbaadaa jechuudha. Yoo immoo gartee waan kanarraa dhaabbadhu matuma galee ubbee keessaa naan jettan isin waan maatii xiyyataan ta'aniif jechuu ni dhaabbadaa jechuudha. Saniifuu ammoo waan hangamaan wajjin turtaniif hedduutu galatoomaan isiniin ja'a yaada keessan koomentii jala kaaya. Saniifuu hangaa waan biraa qabadde isinii dhufu nagayaan turaan isiniin ja'a.